jaalala harmee koo moo jaalala hiriyaa koo filachuunis dhiphina biraanatti uume. Mar'ataan jajjaba raase haraasu kammana saate hamataa gargaartu baase hataa'u kaadala saate yaankaa guuculullee boftii cufarra sirba gaaritti gaashurru beeto ormiisumaaf na jibba. Ani maqaan koo BX jedhama. Kanan dhaladhe godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Qarsaa Maallimmaatti yeroo ta'u umriin koo barnootaaf akkuma ga'ettis kutaa 1-4 achuma ganda keenya keessatti baradhe. Kutaa 5ffaatii kaasee ganda keenya keessatti manni barumsaa waan hin jirreef anis gara aanaa keenyaatti dhufeen barumsa koo barachuun eegale. Barumsa koo kutaa 5ffaa ergan eegalee booddee umurii fi qaamni koo dabalaa waan dhufeef yeroonni garaagaraa akkuma shamarreen kaanii gaaffii jaalalaa guyyaa guyyaatti naaf dhiyeessuun isaanii noolle. Haa ta'utii garuu umurii sanarratti kaayyoon shamarran kamiyyuu heerumanii mana dhaabbachuu otoo hin taane barumsaan bakka gaarii ga'uu waan na ta'eef anis akkuma hiriyoota koo kaanii gaaffii jaalalaa naaf dhiyaatu yeroon koo hin geenye jechuun deebisaatiin ture. Haguma kutaan barnootaa koo dabalaa deemeen akka jaalalleen na barbaachisu waan hin hubadheef dargaggoota gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessan keessaa kan ijji koo irra buute yeroo hedduus irra deddeebisee na gaafatu mana amantaa tokkotti illee waliin tajaajiluuf tole jedheen hiriyyummaa waliin dhaabbadhe. Anaa fi innis guyyaan ani isaaf tole jedherraatii kaasee jaalala baay'ee cimaa fi baroota hedduu waliin lakkoofsisuuf carraa arganneerra. Haa ta'utii yogguun kutaa 8ffaa ga'u harmeen kiyya harka qalleeyyii waan taateef qorumsa maatirikii fudhadheen biyya hambaa deemeen isheef dabarsuu waan hin barbaadeef akkuman karoorfadheen hiriyaan kiyyas yaada koo deeggaruun baasii hundumaa danda'e bara 2005 waan hundumtuu naaf dhumuun biyya Beeruutitti ni male. Anis biyya Beeruut akkuman gaheen maallaqa isaa jala jalaan deebisaa darbee darbees haadha kiyya gargaaraa jiruu biyya ormaa keessatti utuun baay'ee rakkachaa fi gidiramaa jiraachaa jiru karaa maatii hiriyaa koo dubbii ani hin eegnee fi hin karoorsine na qunnamuu jalqabe. Innis maatiin hiriyaa kiyyaa akka anaan hin jaallannee fi shamarra biraa fuudhi jechuun jaarsa akka itti waamaa jiran haa ta'u malee garuu dhimma kanarratti hiriyaan koo maatii isaa akka hin dhageenyee fi gonkumaas akka gochuu hin dandeenye maatii isaa akka mormaa jiru gurri koo hin dhageesse. Anis dhimma kana waan hin eegnee fi baay'ees na naasiseef deebiin hiriyaa kiyyaa na qabbaneessus garuu gara fuulduraatti dhiibbaa narratti fiduu danda'a waan hin jedheef biyya hambaa otoo hin jiru godaannisaa natti uumuun isaa hin oolle. Innis jaalallisaa guyyaa sanarraatii kaasee daran itti dabale malee waa'ee maatii isaa dhagahee homaa waa tokko narraa hir'isees hin beeku. Rakkoo fi gidiraa hamma kanaa erga waggaa 4 guutuu waliin dabarsinee anis boqonnaa fudhachuun qaba jedheen bara 2009 imala koo gara biyya kootti akkuman taasifadheen dubbiin jalqaba harmee kiyyarraatii dhagahe waa'ee jibbiinsa maatii isaa anaaf qaban waan dhageesseef anaa fi hiriyaa kee keessaa nam tokko filadhu kan jedhu ture. Dubbiin haadha koo baay'ee na yaaddeessus hariiroo fi jaalalli anaa fi hiriyaa koo jidduu jiru garuu waan tokko hanga meezoo sherfeellee kan hin irranne ture. Inumaayyuu waggaa dheeraa walirraa fagaannee waan jiraanneef daran kan wal dheebotee fi fagootti baay'ee wal hawaa fi wal iyyaafachaa ture. Haa ta'utii turtii boqonnaa koo yeroo dheeraa keessatti waan baay'ee taa'een yeroo qoradhu hiriyaan kiyya nama ani eegee fi karoorsees hin beekne ta'uu isaan argadhe. Innis ergan biyya ormaa deemee booddee shamarran hedduu wal dabarsaa fi harka namaa irratti illee nama du'uu danda'u ta'uu hiriyoonni koo tokko lamaan icciitiisaa afarsanii natti mani. Dabalataan hiriyoonni koo akkana jedhanitti dubbiin jibbiinsa maatii isaa anarraatii qaban hundumaa wal ga'ee waan tureef maatiin isaa si hin jaallatanii ati mana isaanii dhaqxee maal gootas kan jedhu ture. Harmee fi hiriyoonni koo waa'ee jibbiinsi maatii isaa gaaffii guddaa waan itti ta'eef anaanis baay'isee na yaaddessuu jalqabe. Jaalala harmee koo moo jaalala hiriyaa koo filachuunis dhiphina biraanatti uume. Anis yaada kanaan otoon dhiphadheen jiraachaa jiru yeroo boqonnaa koos waan hin xumureef hiriyaa kiyyaatiin gara biyya hambaatti deebi'een deema jedheen akkuman gaafadheen inni immoo hin deemtu kanaan booddee asuma waliin jiraanna jechuun deebii isaanaaf deebise. Otuma dubbii kanarratti guyyaa guyyaadhaan baay'ee wal mormaa jirru tooftaa maatiinsaa isa anarraa adda baasuuf fayyadaman dubbii ishiin hiriyaa gara biraa qabdi ati ishee duukaa akka diboo horii karrarraa
taatu maal feeteetii jechuun isa rakkisaniin innis otuunanii isarraatiin ala waan tokkoyyuu hin jalqabiin na shakkuun guyyaa guyyaatiin gaaffii hiriyaa gara biraati jalqabde eenyudha jedhu naaf dhiyeessu jalqabe. Jalqabarraa baasiiwwan hundumaa anaaf danda'uun akkuma biyya ormaa nageesse anis ergan biyya hambaa deemeetii kaasee maatii koof xiqqoo akkuman ergaa ture qarshiin biyya ormaatii kushinaa arabaa jalatti gubachaa walitti qabadhe garuu hundisaa harka isaarra ture. Anis qarshii kiyya naaf kenni jedheen akkan gaafachuu jalqabeen innis dutaa fi qarshii maalii anarraa qabda jechuun dafqa kiyyas na kaadu jalqabe. Anis kanarratti jaalallin isaaf qabu birriin kan madaalu yoo ta'e duguugamee waan dhumeef jireenya qarshii fi nama kanarra jaalala harmee kiyyaa naaf wayye jechuun tooftaa isarraatii adda na baasuu danda'u filannoo xumuraa taasifadheen yeroo inni hojiidhaatii galu akka inni na bira dhufu gochuun otoo inni na bira hin ga'iin immoo dhiirri biraa akka inni na bira dhufu gochuun yeroo inni dhufee lamaan keenya wal biratti nu argu anaa fi mucaan na waliin jiru naasuu diraamaa abbaa manaa haadha manaasaa waliin dhiira gara biraa argee gochuun jaalala waggaa 9 gudunfaasaan hodhe. Sana booddee anis gara biyya hambaa deebi'ee imaluudhaaf maallaqa of harkaa waan hin qabneef isa dhumaadhaaf yeroon isa gaafatadhu innis homaa maallaqa na biraan qabdu jechuun fuullasaa narraa garagalchuus waaqayyo na gargaaree rakkadhus akkuma saattuu danda'een deebi'ee imaleera. Jaalala haadha kootiif jecha hiriyaa yoo xiqqaate waggaa 9 jireenya waliin dabarsine sababa maatiin isaa na jibbanitti isarraa adda ba'ee jiraachuuf filannoo godheera. Haa ta'utii garuu inni yeroo ammaa kanatti turtii ji'ootaan dura fuudhee maatii godhachuun jireenya isaa dhaabbateeti jira. Rabbi jireenya keessan kan Abrahaamiif Saaraa isiniif haa godhu jecha anaafis kan koo waaqayyo akkanaaf laatu waan hin beekuuf Rabbi daddabalee jireenya keessan haa eebbisu. Jaalallee kee ishee duraa maatiin gargar nu baasan BXTN dhaaf nagaatti. Ansiidhamna qalbiin koo hiyyoomte waan arguun ol lubbuun jiraatte. Ashamaa akkam jirtuu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aas xalayaa obboleettiin keenyi BX Riyaashee TN dhaaf barreessitee isiniif dubbiseen hin ka'a akka isin irraa barattanii fi itti bohaartan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya BX xalayaa kana nuuf erguu keetiif guddaa galatoomisiin jecha Rabbii bakka jirtutti fayyaa fi nagaa jireenya gaarii siif haa laatuun jedha. Egaan kabajamtootaaf jaalatamtoonni qophii Oromiyaa 24 illee obboleettii keenya kanaaf yaada jajjabinaa fi hiriyaa jireenya ishee salammataa argachuudhaaf waan isheen gochuu qabdu komentii jalatti yaada keessan akka qooddanii fi kabajaan isin gaafachaa. Egaan akkuma armaan dura ilaalletti qabiyyeen xalayaa obboleettii keenya jalqaba irratti hedduu kan namatti toluu fi barnoota guddaa hunduma keenyaaf kan kennu ta'ee haa ta'u malee garuu dhiibbaan maatii gidduu isaanii galanii waan raawwatan obboloonni keenya lamaan jireenya isaanii gara fuulduraa waliin akka hin jiraanneetiif gufuu itti ta'eetiin jira. Mee garuu anis gaaffii kanan isiniif dhiyeessu hariiroo jireenya keessanii keessatti maatiin keessan ilaalcha akkasii yoo isiniif qabaate maal gootu kan jedhu gaaffii isiniif hin qabaa. Mee yaada keessan komentii jalatti naaf barreessaa. Maaliif yaadni kun hunduma keenyaaf gaaffii waan ta'eef haa ta'uutii garuu maal gochuu akka qabnu hundi keenya waan irratti mari'annuuf xalayaa gara fuulduraa irratti maatiidhaan wal qabate yoo dhiyaatu irratti waan isiniif dhiyeessuuf isinis yaada keessan gadi fageenyaan qooduu hin qusatiinaa isiniin hin jedha. Haa ta'uutii garuu akka kiyyatti maatiin maatiidha, jaalallis jaalaladha. Dhalli namaa fagootti yeroo ilaalamu nama jibbamuu fi amala gara biraa qabu ta'ee eenyumattuu mul'achuu ni danda'a. Haa ta'u malee garuu tokkoon keenyi yeroo walitti dhiyaannu amalli riqicha sobaa kun cabuu waan danda'uuf qaamoliin jibbamne yookiin maddi akkasii maatii hiriyaa keenyarraati yoo nutti dhagahame dabarfachuu fi hinimaayyuu hiriyaa keenya maatiinsaa dhiibbaa irratti geessisaa jiran waliin dhaabbannee hanga guyyaan kun darbutti waliin darbuu qabna kan jedhu ilaalcha dhuunfaa koonan qaba. Maaliif yoo jettan maatiin waliin guddannee nuyin bakka guddaatti waan nu eeganiif tarii nama isaan unuuf nu barbaadan jiraachuu ni danda'a. Haa ta'uutii garuu fedhiin keessa keenya dursee qaama gara biraa waan qopheeffateef qaamni maatiin keenya nuuf dhiyeessanillee akka nama kanaa nuuf ta'uu dhiisuu waan danda'uuf filannoo keenya kan dhuunfaa keenya otoo goonee kan jedhu yaada mataa koonan qaba. Akkuma laaltan hiriyaan obboleettii keenya kana jaalala isaadhaaf maatiinsaa hiriyaasaa jibbanii dhiibbaa garaagaraa irratti geessisanis inni garuu hin ta'u jechuun jaalala hiriyaasaa caalsifateetiin jira. Haa ta'u malee garuu maatiin hiriyaa keenya kanaa keessumaa haati ishee jibbinsaa maatii ishee waan hin jaallanneef obboleettii keenya kanaatiin yookiin ana yookiin hiriyaa kee
filadhu kan jedhu gaaffii ulfaataa fi murteessuudhaaf kan ulfaatu garuu yeroon sirreessuu kan danda'u dhiyeessaniifiiti jiru. Obboleettiin keenyas hariiroo hiriyaan ishee irratti argisiisaa dhufeetiin murtee gara biraa maatii ishee filattee jaalala haadha ishee itti fufuun hiriyaa ishee irraa adda baatee jireenya biraadhaaf tooftaa gara biraa uummachuun hiriyaa ishee ofirraa adda baastee diraamaa irratti hojjettee jirti. Haa ta'utii garuu gochi diraamaa hojjechuu obboleettii keenya kana waan hin taanee fi gochaa badii akka ta'e isinitti himuu nan barbaada. Waan hundumaa kan caalu jaalala waanta ta'eef haga dandeenye rakkoo nu gidduu jiru waliin teenyee mari'achuun furmaata itti laachuu qabna malee hojiiwwan badii akkasii walirratti raawwachuun jaalalli akka ittiin fufnee fi hinumaa gaaffii yookiin rakkoo sammuu keenya keessatti uumamee jiru daran akka garaa kutannu waan taasisuuf otuma barbaannu booddee kan gaabbinuu fi kan dhabnu ni ta'a. Obboloonni koo gara biraallee gochaa akkasii raawwachuurraa otoo of qusattanii kan jedhu dhaamsa isiniif hin qaba. Maaliif booddee waan hundinuu ija jaalalaatiin waan madaalamaniif nu gaabbisuusunsaa homaa kan hin oolle ta'a. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 qophiin guyyaarraaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taatanii xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u yoo qabaattan karaa teelegiraamii lakkoofsa bilbilaa keenya diskiripshinii jalatti argamuun nuuf erguu ni dandeessu. Subscribe, like fi share gochuun deeggarsa keessaniin akka nu waliin dhaabbattan ammas kabajaan isin gaafachaa Rabbii addunyaa kanaatiif araara isaa haa deebisu. Qopheessuuf qindeessuun kan isin waliin ture an gammachiisa shoomeetii qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jedhaa turtii gaarii. Mar'ataan jajjaba raase haraasu mana saate hamataa gargaartu baase hataa'u kaadala saate yaankaa kuchulullee boftii cufarra sirba gaaritti. Warri kun hey warri kun warraan warri yaabee beetu faadhaa.